Ollee oltanii xiqqaaf guddaan bakka jirtanitti hundi keessanuu nagee isinitti haa ta'u. Nageenyi waan gaariidha. Egaa anis har'a ajaa'iba xeebuufiin dhufe. Har'a immoo xeebuufii miti gara fuula duraatitti hin xeebuudhaaf deema saniifiin if beeksisuudhaaf dhufe. Yaa maaf jennaani wanni dhimma Oromoodhaa kuni akkaataan isaa namatti hin teessisu. Warri kaleessa maqaan taane nuuf baasee maqaan taane nu yaamuu ture arras deebi'anii maqaan taane hogguu isaan Oromoof kan nu yaadantu mul'ata. Kanaaf namni Oromoo ta'e kamuu dhimma Oromoo kana difeendi godhuudhaaf dirqama qaba. Maaliif jennaani nama callisee taa'e sareen gufuu seetee luka ol qabdeetti fincaantii jedhanii akkas akkan taaneefi. Kanaas dhimma wayii tokkoofiin dubbadhee namicha Tigiree tokkoon har'aan tana arkee ni xeeba hedduu xeeba. Khadiir Joohartuu waa dubbatee maal jee kan hogguun jummoo ani Khadiir Joohar deeggarsa isaatis hin qabu jibba isaatis hin qabu. Isa ol qaqqabuudhaafis miti isa qaqqabuudhaafis miti. Akka Oromoo tokkotti immoo dhimmi suni waan na laaleefiin waan na tuqeefiin waanni suni dubbiin suni deebisaa argachuu qabdi namni Oromoo ta'e hundinuu hajuufi. Sanis wanni niin je'eef yeroo fagoo miti gannuma 5 dabran kana keessa Geetaachoo Raddaa gaafa fincilaa diddaa gabrummaa barattoonni Oromootii fi Oromoon akkuma walii galaatitti irra jiru san maal je'ee akka inni Oromoo arrabsuu ture ni yaadanna. Haa ta'uuti immoo yeroo lola warra kaabaa kan dhihoo tana dabaree kana keessatti ana mataa kiyyarraa kaasee haalli lola kaabaa uummata kaabaati irratti uummata Tigraay irratti godhame suni sirrii miti je'ee namoota morma irraa tokko. Kana jechuun immoo hiwaa deeggaruudhaa miti yookaan immoo hiwaatiif bakka kennuudhaa miti. Hiwaat hammeenya hiwaat walumaa galatti hammeenya TPLF ana daalacha kana caalaa namni himuu danda'u hin jiru abadan hin jiru. Maaliif jennaani waan hedduu waan namoonni irratti hin raawwatamin hedduutu irratti raawwatamee beeka waan ta'eef jecha. Kanaafiin ammoo deeggarsi warra kaabaatiif anaas ta'ee namoonni Oromoodhaa hundumtinuu naatoo yookaan mararfattuu harkisiisuun suni akka dhala namaatitti ilmi namaa ajjeefamuu qabu. Hawaasni tokko akka hawaasaatitti adabamuu hin qabu kan jiruufi malee rakkoon TPLF ilmaan Oromootirraan gahe waan laafaadha jechuudha miti. Oromoon sabni guddaan kun miidhaan hammas ga'u isarratti raawwatameehu waan isarratti raawwatame san obsee dhiisee habira kute isaan har'aan tan waan hin jirre ol qaqqabuu barbaadan sanii fi namichi sun deebisaa argachuu qaba kan jiruuf dhufee chaanaaliin kiyyaa Oromoo fi Oromummaa jedha maqaan isaa. Namoonni arkitan subscribe jaansan godhaa odeeffannoon yeroodhaan akka isin bira gahu. Namni yaada qabdanis karaa keessaatiinis ta'ee suduudhaan na dubbisuu dandeessu. Sababni maqaa chaanaalii kiyya kanaatis Oromoo fi Oromummaa itti je'es Oromoo fi Oromummaan waan garaagaraa waan ta'eef isaas xiqqoo warraa juun fedha. Innis maali Oromoo jechuun dhaloota namni tokko dhalootaan Oromoodha. Oromummaan ammoo gochaani. Oromoo ta'uun ootaa dhalootaani. Oromummaan ammoo gochaani. Oromoorraa dhalattee Oromummaa qabaachuu dhiisuu dandeessa. Oromoorraa dhalachuu dhabdee Oromummaa qabaachuu dandeessa. Oromummaa qabaachuu keetiin immoo Oromoo ta'uu dandeessa jechuudha. Isa kana. Kanaafiin Oromoo fi Oromummaa kan jiru maqaa san baasee akkasiitii gaa har'aaf hangamaan jechuu barbaade. Horaa bulaa deebanaa bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u. Viidiyoo gabaabaa kanaa hogguu argitan subscribe godhaa.
yoo rabbiin taate hayyama rabbii ol'aaneetiin taate gara fuulduraatitti wantoota tokko anaa fi namoota na fakkaatan wajjin saganteessinee dhimma Oromoo ilaallatu irratti dubbachuun keenya itti fufa dhiyeenyatti galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuudha.